Ashama harka fuunee hordoftoota koo kabajamoo fi jaalatamoo akkamnaa jirtan fayyaadha. Baga jiraattanii argeessan ardhagaa akkuma beekamu jaalalloo Usumaanii yaada waan deemaa jiru irratti ajandaa deemaa jiru irratti yeroo hundaa akkuma yaada kennachaa ture arras dhufne jechuudha. Bakkuma jirrurra yaada kennan jechuudha. Hojirra osoo jiru dhaabneeti kun akkanatti gaa yaada kennan jechuudha. Baga dhuftan baga jiraattan ardha kan irraa dubbachuu barbaadu ardha tokkoffaa haasaa Abiy Ahmed miseensota paarlamaa bilxiginnaa walitti qabatee haasaa irratti godhee harka dhoofsifachaa ture irratti yaada kennachuu takka. Lammaffaa waggaa shandura gaafa lolli Tigraay gaggeeffamaa ture waggaa lamaaf yakka namoomaa Abiy Ahmed mootummaa Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waliin waraana Soomaaliyaa dabalatee yakka namoomaa uummata Tigraay irratti raawwachaa ture waggaa lama guutuu irratti raawwachaa ture. Dhaabboleen mirga namoomaa ibsa irratti baasaa turan akka inni yakka gurguddaa Eertiraa waliin Isaayyaas Afwerqii waraana Isaayyaas Afwerqii waliin uummata Tigraay irratti raawwachaa ture ibsa guddaa irratti baasaa turan. Amnesty International, Human Rights Watch, Ameerikaa addunyaan guutuun miidiyaa Al Jazeera, CNN dabalatee ibsa gurguddaa irratti baasaa turan akka inni yakka namoomaa seeran ala mootummaa biyya alaa yaammatee uummata isaa fixaa ture yakka irratti raawwachaa ture. Ibsa irratti baasaa turanii dhiibbaa irra godhaa turan akka inni lola kana dhaabuuf akka inni Eertiraa waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf dhiibbaa irratti godhaa turan jechuu ibsa irratti baasaa turan jechuu addunyaan gaafas Abiy Ahmed mormachaa ture. Nuti mootummaa biyya ollaa waliin uummata kiyyaa fixaa hin jiru kan lolaa jiruun TPLF anuma qofa waraana raayyaa ittisa biyyaatiin ala qaamni tokkolleen ka keessa harka qabu hin jiru jechuudhaani falmachaa ture. Propaganda miidiyaa isaatiin oofaa ture jechuudha. Even faannoo ardhaa isaan diina taates irratti yaammatee waan inni godhaa ture argaa ture jechuudha. Dhaabbilee mirga namoomaatiif Amnesty International hundi isaanii addunyaa miidiyaaleen addunyaa hundinuu akka faannoon yakka namoomaa ergama biyyi fudhattee uummata Tigraay irratti raawwachaa turte hundi keenya ni yaadannaa jechuu akka irratti dhiibbaa godhaa turan akka keessaa baasaniif jechuudha. Kanaan wal qabatee inni waakkachaa ture jechuudha. Ammoo gaafa Pretoria lolli addunyaan dhiibbaa irra gootee lola dhaabanii waliigalteedhaaf araaraadhaaf Pretoriyaatti gaafa TPLF fi biltsiginnaan walgeessu yookiin achi dhayitee araara waliif mallatteessitu araara waliif mallatteessitee jechuun Pretoriyaatti araara walii mallatteessanii gaafa deebi'an biyyatti injifannoo waloo jechuudhaan koloneeltonni jeneraaltonni Eertiraatii fi jeneraaltonni Itoophiyaan qabdu koloneelota dabalatee injifannoo waloo baga nuungahe baga injifannee kan jedhu waliin dhiichisaa turanii chaalenchiiwwan isaan mudate lola keessatti gaafa lola Tigraay chaalenchiiwwan isaan mudate miidiyaa isaaniitiin isaanummaan intervii gaafa gartee injifannoo waloo arganne jedhanii dhiichisaa turan san miidiyaa isaaniitiin intervii godhanii koloneeltota Itoophiyaa koloneeltota Eertiraa akkamitti akka lolaa turan chaalenchiiwwan isaan mudate hunda isaanii tarreessanii lafa kaa'an jechuudha. Kanumaan wal qabatee daqiiqaa hin qabu akka dubbiin Abiy Ahmed haasaa paarlamaa dheengadda irratti godhe fi lola Tigraay irratti wanti tahamaa ture akka dubbiin isaa wal dhooftu akka inni kijibee video kana daawwanne walitti deebina jechuudha. አዎ ለአንድ ዓላማ
ደግሞ አማርኛ የምንችላለን የማይችልም አለው። ይህን ቢሆንም እየተግባባን እየተረዳዳን እሳቸውም በትንሽ ትግርኛ ስለሚችሉ እየተግባባን ነው እስከዚህ የመጣ ነው። የጋራ ግዳጅ ተሰጠን። ግዳጁን ስንቀበል የቋንቋ ችግሮች አሉ። እነሱ አማርኛ ያስቸግራቸዋል፣ እኛ ደግሞ ትግርኛ ያስቸግረናል። ግን እንግባባለን። አላማችን አንድ ስለሆነ የጋራ ጠላትን በጋራ መምታት በጋራ ማሸነፍ ስለሆነ አላማችን ያስተሳሰረን ያገናኘን እሱ ነው። ለድል የሚያበቃን እሱ ነው። ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። በጣም ጥሩ ስራ ነው። መንገዱም ሲቆረጥ ደግሞ የሽራሮና አዳሰር መንገድ በአንድ ነው የሰራነው። በጣም ጥሩ ስራ ነው። አካስ jechuudha yakka waggaa lamaaf biyya naannoo Tigraay keessatti yakka namoomaa Abiy Ahmed hojjechaa ture engaddaa afaan isaatiin paarlamaa bilisiginnaa irratti ragaa ofirratti bahe jechuudha. Garuu akkuma jedhan dhugaan afaan yoo qaban funyaaniin xiitti akkuma jedhan arra dhugaa ofirratti bahe jechuu kiyya.